السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا ردفتوتا صالحة يوب جرى جرتونا كيساني فيوما الحمد لله أننا كوتي سن اللي بك جرتنوتي أكا ربنا قاسنا تاسسون دوما كيساني يو إيقا هرّا قم ساتني كيشين كابنيتي ألقى تي في ماسك مجاوانا كسير جرى تزازيو بوليتيكوتي توكو كان hojjetamee baheera garuu in fe'amne ammallee na bira jira inshallah gaafa inni fe'amu illee viidiyoo isaa isiniif hin godha inshallah akkasii hordoftoota koo amma garuu wanti dhufeef ergaa gabaabduu tokko inshallah dabarfachuun dhufee akkasii hordoftoota koo namoonni meeshaa barbaadanii ajajachuu dandeessu jechuudha ammasii waan barbaadan bifa barbaadaniin jechuudha. Barbaadanitti meeshaalee farniicharaas haa ta'u soofaa arabiyaa majlisii keessatti jechuudha. Arabiyaa majlisii ofii kooti amma ofumaa kooti akka duraa nama biratti ni hojjechiisu jechuudha. Nama farrashaa waan barbaadan maggaarajaa waan barbaadanii qodaa guutuu mana keessaa ajajachuu dandeessu. Wallaahi jechuudha namoonni yeroo hammaa biyya arabaa jirtanuu baay'ee tokko carra qabeessa jechuudha isin alhamdulillah jedha. Maalitu yeroo keenya akkas ta'e jedha jechuudha yeroo ammaa kana namoonni baay'een anarraa kaasee tu yeroo keenya kana gaya namaa bituu miti namuma gatii isaa namatti mul'atu qabaanne namuma biyyarraa akkas bitadhaa wanti tokko biyyarraa wayyaa kun akkasii jedheetuma namuma yaada namaa ibsu iyyuutu jiraate jedha jechuudha namoonni baay'een anamarraa dabalatee. Isa addi namaa waan barbaadan qopheessuu iyyuu miti isuma informationii dhuma biyya keessaa waa'ee dhuma akkaataa dhuma gaajira mitiire waan akkasii nama nuu ibsu iyyuutu jiraate yeroo keenyaa jedha jechuudha. Kanaaf isin carra qabeessaa alhamdulillah isinillee akkas jedha jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaa carraa kanatti gaafa biyya galame dhugumaa wanti hundi bakka tokkotti namaa guutee. Meeshaa barbaadatan wal tokko guuttachuun erga biyya galame xiqqoon rakkisa jechuudha. Bakka tokkotti namaan guutu akkasitti bakka biyya barbaadan jiraattanii mana keessan fa'aa gootanii guuttattanii mana guutuutti birriidhuma keessaniin yoo ta'e jechuudha. Mana guutuu mana ho'aa bareedaa isaatti galtu jechuudha inshallah akkasii. Kanaaf meeshaalee farniicharaa haa ta'u arabiyaa majlisii malu waan barbaadanii meeshaa mana keessaa siinii kaasee gaamma maali manaaf laftiyyuu jira jechuudha chaanaalii kanarra inshallah waa'ee manaaf lafaa kana xiqqoo wanti irraa gaggabaabadhee fi itti citamee hin bitanu jedhee namatu akkas jedhaafanii ijoollee biyya alaatii fi ati ijoollee biyya alaatii tasuma nama hin jarri akka xabitti mana hin bitanu garuu amman argettis cufa dhugaadha. Kanaaf inshallah mana lafallee argachuu ni dandeessu jechuudha warri dhugaatti waan lafaaf mana bitachuu barbaadanii mana kaasee hanga meeshaa mana keessaa hanga siinii jechuudha inshallah gargaarsa rabbiitiin isiniif inni qopheessaanii namni dhugaatti meeshaa ajajachuus ta'e maal barbaadanii keessaan lakkoofsa irratti argamu na dubbisuu dandeessu inshallah yeroo na dubbistanu sikaa akkuma nama isinitti mee haay maal waan akkasii naguma gaafatta jechuun karaa ajaa keessanitti yeroo ittan analuma tokkoon argee ergaa keessa walitti isinii deebisaa jechuudha inshallah akkasii hordoftoota koo. Kan biraa immoo namoonni irra guddaan keessan biffee ajajattu jechuudha. Kanaan durallee dubbadheeraa ergan sana viidiyoo sana gadhiisee illee namoonni haaraa dabalamtan gadii jirtanuu fi biffeerraa kichiin kaabineetii hojjechiifattanii wayya kichiin kaabineetii meetira kaamsaa saatiin ka 8 saatiin meetira 2 osoo kichiin kaabineetii hojjechiifattanii biffeen hamma kana faayidaan qabu wooma geexiidha lafa taa'u jechuudha. Gaafallee borillee yoo hin barbaadu nan gurgurattanii gatii isa bittanii gaditti jechuudha kan isin gurgurtanu. Kanaaf biffee waan akkasiirra hafeera silaafuu amma mana Itoophiyaatti biffeen hafeera inni sila saalooniidha qabuyyuu kaasa waadaa geesse fixe jechuudha. Ani yoo asa kan kootii calluma dheetaara. Akkasii badaamma kana faayidaan isaas badaanii fi qodaan amma kun bishaan borkeessaadhuma
isheen fa'i qullaatti fa'aa ammas immoo qodaa isaa ittiin guutamu jechuudha. Akka gaafa walaatti isheetti namaan guutamu qodaan keessaa guutee bareedee malee immoo bareedinni isaa amma kanaa miti. Silaafis immoo hafeera jechuudha faashiniin isaa saaloonii taa'uun. Kanaaf waan isin fayyadu kichin kaabineetii bitadhaan isin hojjechiifadhaan isiniin jedhaa hordoftoota koo meetira kaayaallee maan ta'in jechuudha. Akkasii mafarrashaa isin argaa jirtan kuni tajaajila obboleettii koo tokkooti kunillee meeshaa biraallee qaqqabdi meeshaa isillee viidiyoo godheera inshallah viidiyooti maal waan akkasii qaba gaa viidiyoon kanaaf viida kan yoo hadda waraabame guyyaa meeqa boodadha kan inni isiniif gadhiifamu jechuudha. Akkasii inshallah gaafa rabbii yaala naa mijeesse inshallah kan inni viidiyoo sanallee isiniin gadhiisu ta'a. Akkasii hordoftoota koo akkuma isinitti meeshaa kamiyyuu amaanaadhaan qodaa qulqulluu ajajachuu dandeessu keessatti meeshaalee farniicharaa qodaa qulqulluudhaan jechuudha kan isin hojjetan. Bara caaluu kichin kaabineetiin kunii maal algaan illee jechuudha MDF'dhaan yookiin immoo xaawulaa faabrikaatiin kan inni hojjetamu kan gatii madaalawaa onlaayinii irratti argitan isin jechuudha. Inni ani isin hojjechiisu garuu muka waddeessaa ofii keessanillee qaamaan dhuftanii argitanii amanuu dandeessu. Akkasiin isiniin jedhaa shakkii tokko malee waa tokko malee ajajadhaatii isiniif hojjetamaa meeshaaleen farniicharii.